Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa ka har'as viidiyoo isin barsiisa jedheen yaade qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Sagantaa keenya kan har'aa irratti shamarreen takka halkan tokko keessatti yeroo hedduu akkamitti ficcisiisuu dandeessu kan jedhu qabxiilee 4 isin fayyadan jedhee kan yaade qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Itti dhiyaadhaa, irraa baradhaa, akkasuma subscribe like gochuun maatii nuuf tahaa jecha gara sagantichaatti darbina. Egaa ka akkuma beekamu shamarra ficcisiisuun baay'ee rakkisaa fi akkasuma beekumsa kan fedhuudha. Dhiirri tokko fixachuuf baay'ee rakkisu qaama saalaa isaa qaama saalaa jaallee isaa keessa seensisuu fi baasuu qofaan dhiirri tokko jigsuu danda'a. Shamarri garuu akkasii miti. Shamarra ficcisiisuun baay'ee rakkisaa fi walxaxaadha. Garuu har'aaf qabxiilee isin gargaaran jedhee yaade qabxiilee 4 qabadheen dhiyaadheen jira. Inni dura fedhii ishee sirritti kakaasuudha. Kana jechuun maali? Fedhiin ishee akka kaka'uu fi ishee wajji turuudhaan fakkeenyaaf yeroo dheeraa ishee wajjiin mana keessatti dabarsuudhaan, ishee wajji taphatuun, ishee wajji haasa'uun, akkasuma waan isheen feetu isheen godhuudhaan akka isheen fedhiidhaaf kakaatu godhuun baay'ee barbaachisaadha. Saayinsiin akka beekutti shamara takka kakaasuuf karaalee hedduutu jira. Garuu karaaleen kun baay'ee ulfaatoo ta'uu baatanis namoonni hedduun wantoota kana godhuuf ni rakkatu. Inni dura fedhii ishee sirritti kakaasuudha. Kana jechuun maali? Fedhii ishee sirritti kakaasuun haasawaan ta'uu danda'a. Haasawa mi'aawaa ta'e ishee wajji haasayuudhaan akka isheen fedhiif kakaatu ishee godhuu ni dandeessa. Kanaan ala utaaltee ishee arrabsaa, ishee yookaan harka kee jaallee ta'etitti kaasaa waan hin taane isiin dubbata. Fedhiin ishee ka'uu hin danda'u abadan. Fedhiif si hawwuu hin dandeessu. Kanaaf yeroo walqunnamtii wajji gootanis ta'ee walqunnamtii saalaatiin ala jaalleen ta'e akka isheen yeroo mara si hawwituu fi walqunnamtii saalaatiif akka isheen reedii taatu kan godhan keessaa inni dura haasawa bareedaa ishee wajji haasa'u, akkasuma ishee wajji ooluudha. Oolmaa kee ishee wajjiin oolmaa bareedaa ta'e ooluun baay'ee barbaachisaa fi murteessaadha. Kana jechuun ishee wajji bashannanuu, ishee wajji deddeemuu, ishee wajji taphatuu baay'ee barbaachisaa fi murteessaadha. Kuni tapha isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu maayindiseetii shamarran keessatti, sammuu shamarranii keessatti kuni akkasuma onnee shamarranii keessatti kuni gahee guddaa qaba. Ishee wajji haasa'uu, ishee wajji taphattuu, akkasuma qaama ishee haala bareedaa ta'een, haala mi'aawaa ta'een tuttuquu fi ishee hawwachuu danda'uu qabda. Kuni baay'ee murteessaadha. Atis qaama kee hawwataa godhatuudha. Borcii yoo sitti kan guddatu ta'e borcii kana ofirraa hir'isuuf ispoortii dalaguun barbaachisaadha. Akkasuma qaama kee tolfachuun, afaan kee sirritti bareechuun akka isheen sirritti si hawwattuu fi akka isheen walqunnamtii saalaatiif kakaatu godhuu ni dandeessa. Kuni isa tokkoo fi barbaachisaadha. Kana jechuun maali? Hanga isheen si gaafattu godhi jechuudha.
afaan gabaabaatiin yeroo isiniif ibsu hanga isheen fedhiin sun ishee irraa dhufu eeguun dirqama. Akka isheen fixattu yoo kan barbaaddu ta'e hanga ishee irraa dhufu eeguu fi ishee kakaasuun sirritti barbaachisaadha. Inni lammaffaan boqonnaa kennuudha. Sababbiin isaas narviin qaama saalaa ishee irratti argamu boqonnaa fedha. Boqonnaa argachuu qaba. Walqunnamtii saalaa erga gootanii booda yookaan walqunnamtii saalaa dura yeroo tokkoffaatiif eega gootanii booda lammata itti deebi'uuf walqunnamticha jidduutti gaabbiin daqiiqaa 15 jiraachuu qaba. Narviin qinxirii yookaan qaama saalaa ishee irratti argaman hafuura baafachuu yookaan boqonnaa argachuu fedhu. Sababbii kanaaf walqunnamtii saalaa eega dura gootanii booda lammata itti deebi'uu kan barbaaddan yoo ta'e daqiiqaa 10 hanga 15 turuun barbaachisaa fi murteessaadha. Akkasuma qaamni saalaa ishee jiidha gahaa akka argatuuf daqiiqaa 15 fi sanaa ol turuun baay'ee barbaachisaa fi kan gorfamuudha. Qaamni saalaa shamarranii boqonnaa gahaa yoo hin arganne abadan fedhiidhaaf kaka'uu hin dandeettu, akkasuma fixachuu hin dandeessu. Kana malees dhukkubbiin itti dhagahamuu danda'a. Gaaffii kana dura yeroo baay'ee isin na gaafattan keessaa yeroo walqunnamtii godhu yeroo hunda qaamni saalaa koo na dhukkubaa jettanii na gaafatanii turtanii. Kuni sababbiin isaas walqunnamtichaaf tokkoffaa walqunnamtichaaf fedhii dhabuudha. Lammaffaa immoo qaamni saalaa kee boqonnaa gahaa argachuu dhabuudha. Yeroo qaamni saalaa shamarranii goggogaa ta'utti dhiironni walqunnamtii godhuu hin qabanii. Qaamni saalaa ishee hanga jiidha gahaa argatutti ishee dhungatuun, ishee tuttuquun, akkasuma qubaan qaama saalaa ishee fiingariidhaan qaama saalaa ishee tuttuquu fi sirritti stiimuleet godhuun barbaachisaadha. Qaamni saalaa ishee jiidha hin arganne jechuun fedhiidhaaf qophii hin taane jechuudha. Sababbii kanaaf hanga isheen fedhii keessa seentuu fi qaamni saalaa ishee illee hanga reedii ta'uuf sirritti tuttuquu fi ishee eeguun barbaachisaadha. Kana kan gootan yoo ta'e osoo isin hin dhukkubin walqunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e godhuu ni dandeessu. Akkasuma jaalletee fixachiisuudhaaf kuni baay'ee barbaachisaadha. Sababbiin isaas yoo ishee dhukkubaa jiraate jaalleentee qaamni saalaa ishee dhukkubaa yoo jiraate fedhii keessa seenuu hin dandeettu. Dhukkuba saniif boo'ichi yookiin dhukkuba saniif cinqattii hanga walqunnamtiin kun dhumuu jarjarti malee fedhii keessa seentee gammachuu argachuu hin dandeessu. Kanaaf qaamni saalaa ishee jiidha gahaa hanga argatu eeguun baay'ee barbaachisaadha. Walqunnamtii saalaa osoo hin jalqabinis ta'e eega jalqabdanii isteeppii duraa fixxanii lammata itti deebi'uu kan barbaaddan yoo ta'es qaamni saalaa ishee hanga jiidha gahaa argatu eeguun baay'ee barbaachisaa fi murteessaadha. Inni sadaffaan humna fayyadamuudha. Sababbiin isaas dura erga walqunnamtii gootanii isteeppii duraa fixxanii dhiirrichis jaalleen keetis jiksee fixee booda lammata yeroo itti deebitanitti indiingiin narvii ishee waan dabaluuf humnaa fi daddaffii akka ati dabaltu barbaaddi. Maaliif eega walqunnamtii isteeppii duraa fixattanii lammata itti deebi'uun barbaachisaadha. Jaalletee walqunnamtii tokko keessatti fiqqisiisuun sitti ulfaatuu ni danda'a. Sababa kanaaf halkan tokko keessatti yeroo 3 yeroo 4 ol walqunnamtii godhuuf yaaluun barbaachisaadha. Yeroo 2 3 4 eega yaaltee booda isheen san keessatti yeroo takka ishee fiqqisiisuu hin dadhabdu. Maaliif eega yeroo 3 yeroo 4 yaaltee booda
afur keessaa tokko waan hin dhabneef murteessaadha jechuudha. Halkan tokko keessatti ishee ficcisiisuu jaalletiyyaa har'a gammachiisuu qaba, ficcisiisuu qaba jettee kan yaaddu yoo ta'e halkan tokko keessatti yeroo 3 fi sanaa ol godhuun barbaachisaadha. Akkasuma beekumsa gahaa yoo kan qabaattu ta'e garuu yeroo 1 fi 2 keessattis godhuu ni dandeessa. Garuu dhiirota hedduudhaaf kan gorsu yeroo 3 fi 4 yaaluun barbaachisaadha. Egaa fayyaa guutuu yoo kan qabaattan ta'ee fi akkasuma rakkoo diiskii duudaa fi dhibeewwan kana wajji wal qabatan dhibeewwan garaagaraa irraa qulqulluu yoo kan taatan ta'e halkan tokko keessatti yeroo 3 fi 4 godhuun baay'ee isinitti hin ulfaatu jedheen yaada. Kanaaf 4 keessaa tokko dhabuu hin qabu jettee kan yaaddu yoo ta'e jaalletee gammachiisuu kan feetu yoo ta'e daddaffiidhaan ariitiidhaan humna itti kennuudhaan yeroo 1ffaa fixanii 2ffaa fi 3ffaa fi 4ffaa irratti humnaa fi daddaffiidhaan ariitiidhaan walqunnamticha ho'isuu fi mi'eessuun barbaachisaadha. Akka isheen fixatu hedduu yookaan akka isheen fixattee akkamitti beekuu dandeessu kan jedhu yoo kan ilaallu ta'e inni dura sitti maxxantii ol kaatee sitti maxxantii sirritti si hammatti yeroo isheen kana guututti fedhii ajaa'ibaa keessa akka isheen seentee fi fixachuuf akka isheen dhiyaataa jirtu beekuu ni dandeessa yookaan akka isheen fixatte beekuu ni dandeessa. Inni lammaffaan immoo miilli ishee yookaan tafti ishee kan hollatu yoo ta'e yookaan kan kirkiru yoo ta'e akka isheen fixataa jirtu yookiin fedhii ajaa'ibaa keessa akka isheen jirtu beekuu ni dandeessa. Inni sadaffaan qaamni saalaa ishee qaama saalaa kee ni qabaa gadhiisaa yeroo kanatti akka isheen fixataa jirtu salphatti beekuu ni dandeessa. Kuni maali? Yeroo ati qaamni saalaa kee ishee keessa seenee walqunnamtii guututti qaamni saalaa ishee dhiphataa akkasuma adda deemaa dhiphataa akkasuma bal'ataa deemaa yeroo kanatti akka isheen fixataa jirtu yookaan akka isheen jigsaa jirtu beekuu ni dandeessa. Inni afuraffaa fi inni dhuma poozishinii jijjiiruudha. Namni hunduu yookaan namni irra hedduun poozishinii mishiinarii fayyadama. Kana jechuun mishiinarii jechuun isheen jala ciistee inni gubbaa ta'ee kan godhamudha. Walqunnamtii saalaa baratamaa fi isin hunduu ni fayyadamtanii walqunnamtii kana fayyadamaa. Garuu kana erga fayyadamtanii booda yeroo itti aanutti yookaan yeroo lammaffaa fi sadaffaatti poozishinii sana jijjiiruun baay'ee barbaachisaadha. Doogii istaayil fayyadamuun akkasuma isheen mataa ishee gaggootee doogii istaayil ni beektan jedhee yaada. Yoo kan hin beekne ta'e yeroo itti aanutti viidiyoodhaan isin barsiisa. Poozishinoota maraa viidiyoodhaan maqaa isaanii wajjin kan isinii fidu ta'a. Na eegaa irraa barattu. Ammaaf garuu poozishinii hedduutu jira. Poozishinii sanneen jijjiiruun fayyadamuu ni dandeessu. Duubaan poozishinoota duubaan fayyadaman yookaan isheen jilbiiffattee ati duubaan taatee kan godhaman walqunnamtii akkasii fayyadamuun baay'ee bareeda. Maaliifi qaamni saalaa dhiiraa fageenyaan ol seenee qaama saalaa ishee tumuu fi riguu waan danda'uuf yeroo duubaan fayyadamtan akkasuma qaamni saalaa shamarranii gara alaatti gad bahaa foon keessa jiru sun qaamni saalaa shamarranii arrabni qaama saalaa sun gad bahaa yeroo sanitti qaamni saalaa dhiiraa sun sirritti ol seenee bakka fedhe san argatuu fi tuquu ni danda'a. Ishee gammachiisuufis baay'ee gargaara. Qaamni saalaa dhiiraa sun hanga fedhe laafaa fi yookaan xiqqaa ta'us ishee gammachiisuuf kuni baay'ee faayidaa qaba. Kanaaf poozishinoota yeroo yeroodhaan jijjiiruun
wal qunnamtii yookaan gootan ta'e ishee ficcisiisuudhaaf baay'ee isin rakkisu baay'ee laafaa ta'a. Yeroo 2 fi 3 ol godhaa kan isinii irra deddeebiin yeroo isiniin jedhu shamarraniif qofa osoo hin ta'in dhiirotaafis baay'ee fayyada. Dhiirotaaf humna dabalataa akka isaan argatanii fi akkasuma jabeenya akka argatan wal qunnamtii irrallee turuu akka isaan danda'an isaan godhuu danda'a. Kanaaf jabeenya qaama saalaa fi qaama guutuu akkasuma wal qunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e godhuuf kan isin fayyaduudha. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa kiyya kan har'aa asirratti xumureen jira. Akka irraa barattan abdiin qaba. Subscribe like gochuun maatii naaf ta'a jecha sagantaa itti aanutti hanga wal argannutti fayyaan dhabinaa fayyaa argadhaa.